godhe malee namarraalleen adda nu baasanii qimamii faana nu maddabani nun qimamii ta'uu barbaannu madaamii ta'uu barbaannu dhallee guddifachuu barbaannu ijoollee keenya nunis tamaarsifachuu qaraasifachuu barbaannu ijoollee keenya barumsatti argachuu barbaannu ijoollee keenya barataa jirani seeraan ijoollee keenya qara'an jirani seeraan sababni isaas biyyatti dhiisnee dhufne haadha malee immoo ijoolleen hin bareedu ustaazonni keenya hin beektu haadha malee ijoolleen akkatti guddataa jirtu namni haadha hin qabne hirruudha akka ta'e hin beektu yaa ustaazota keenya namni haadha hin qabne hirruudha gadi bahanuu dubbadha gadi bahanuu dhaabaa akkuma baankii dhaabdan walii galtanii baankii dhaabdan nuunis gadi nu dhaabaa gaaf tokkotti gammaddani innaa nuni jagna taane mana babbareedaa ijaarree hoteela babbareedaa ijaarree suuqa babbareedaa ijaarru itti boontanii yaa ustaazota keenya itti koortanii yaa ustaazota keenya hin jedhamne mana arabaa keessa gugguufu hin dadhaban ijoolleen keenya mana arabaa keessa gugguufu ijoolleen keenya sarraatuun yummaa dadhabaniiru kan waggaa 11 hojjettee jira kan waggaa 12 hojjettee jira kan waggaa 13 hojjettee jira yaa ustaazota keenya sagaleen keenya nu bira sagaleen keenya yoo simbira gee gadi bahaa waliin mari'adha ulamoota gurguddaatu qabnu ijoolleen keessan sin jalaa dhufte ijoolleen keessan tasfaa kutuudhaan miidiyaa irratti illee baatee waan hin taane dubbachaa jirti waan hin taane gochaa jirti waan ittiin jabaattu dhabde fira jabeessuun dhabde ollaa jabeessuun dhabde yaa ustaaza keenya an nama biraattis ba'uu nan dadhabe ustaaz feemosoota baay'ee gaafadheera keessaa ijoollee kuna mucaa kun ilmoo ishii gattee dhufuudhaan ilmoo ishii illee dhabde nunoo maal keenya jira hundi keenya gubaa adda addaa qabna ijoolleen haadha hin qabneen barattu yaa ustaaza keenya namni haadha hin qabneef doktora ta'uu hin danda'u namni haadha hin qabne paayileetii oofuu hin danda'u namni haadha hin qabne astamaarii ta'uu hin danda'u namni haadha hin qabne waa godhachuu hin danda'u yaa ustaazota keenya mahayyummaa keessatti hafaarti ijoolleen keenya sana ta'uuf immoo biyya keenyatti qabnee tadaraajjaanee waa hojjetannee waa godhannee lawxii fiduu qabna ijoolleen keenya jagnadha ijoolleen biyya arabaa mooyaa gurguddaa qabu jagnadha beektota baay'ee qabna anarra rakkadheen bu'aara miti miidiyaarra garuu rakkina baay'een dabarse obboleettonni koo baay'eetu rakkina baay'ee keessa jiru dhallee guddifataan jiru heerumneersa faana ciisaan jirru ijoolleen keenya baay'ee hin heeruman malee abbaa manaa isaanii faana bulaan jirani mana arabaa keessa bulaa jiru ustaazota keenya sinin qaanessu ijoolleen heerumtee abbaa manaa ishii faana wal argaa jirtu ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5